hojjate birri dhibba lama jara keenyaaf erga birri dhibba sadi mana keenyaaf sijammar mana keenya algaa tokkoo fi komodiinoo tokko maandaja tokko bareedisii tokko qaba jaalalli immoo dhiisi oma hin qabnu jaalala nafi qabna wal jaranna warrollaa keenya ammoo soofaa qabanii TV qabanii qabeenya qabanii harka waltuma yoonoo walaamannee rafnu yoonoo laashii bareedaa dabarsinu isaa warri qabasuun baddaban wallaan qofalle jechuudha waqannu mana keenya miini takka hin jiru qotonni takka hin jiru garuu jaalala waa jira jechuudha fakkaani ka amma jireenya san keessa darbee kayaknya kan yono jaddo feccodo lattire dum guyya mulora Fatuman ola nalla wala Fatuman ola otti darra do feccodo ma fotino jenne ma sanan gore nan jag bakka tasanatti hin dubbatu jechuudha ala wado fe wadino do wadamino do fere waaw do godamini do fere fakala jitenne yanna nan jag tebgone ofikeenya didikanne baane mana hoteela deemnee bishaan ni deebinaa hojjechuudha isa wajjin guyyaa tokko simmoo eraata uffata babbareedaa naa bituu qarqaree eraata alaabaa ni galgala nyaannaa jara keenya hin gargaarra maatiin keeyyuu ana caalaa isa jaallachuu qaban jechuudha gurbaa kana akkasumatti oduu wajjin jiru bakka nama gaarii akka niitii haftaamee taa'uuniitii haftaamee walitti na jiraachisa jechuudha dhugaa waaqayyo wanti nuti godhufte tokko hin jiru waan barbaade naa godha mana keessatti waan nama barbaachisu bakka maal isin jedha alamii argeen beenen arge jechuudha ofii kiyya kasa bakka wannan kaladhee naaf hin goone hin jiru maatii kiyyaa sikigin durani sunnarra buye inni gargaara malgalin tiyarre harqe baasu qabde hojjechuu qabde prima jamu biriti nagarattu inni waan kenne fida jannaan jechuudha jarri keenya of danda'uu qabani mucaanatti katti jaaladhu kana ofuma kootiif yaada dhiyeessatti maafan biyya arabaa deeme maafan hin hojjenne jireenya enaani lakki ani sida bon barbaadu akka wala deemnu barbaadu hagamoo jinjiraatanii kaatanii hagamoo jinjiraatanii kaatanii jireenya dabarsanii kaatanii isa booddee biyya arabaa dhaquu qaba jettinati jeja wajjin hin jiraanne jechuudha mana tokko keessa adama fi abbaa manaa taane jeja jiraanne jejaan kun qaadisiyaanaaf oggaa jaajachuu dandeessa dhugaa dubbachuuf wanti inni natti goddachen jiru jajjere maasaraa caammaa kooti hin hidhadhu hawwiisatu naayidha amma yuna abbalaashee maasaraa caammaa amma sharaawwan hambitadhe beekee maasaraa caammaa hin hidhadhu jechuudha bakka waan inni naa hidhuudha innaan hin hidhadhu kiristoosii hin beeku jechuudha bakka maasaraa caammaa hin hidhadhu inni guyyaa kasra hojjeta yoo kasraadha bahee immoo caammaa ምናምን namaatiin xaragaa kubbisi sarraatanyadha jechuudha dhugaa dubbachuuf kiristoosiin bakka qabanni dubartiidhaa qabu yoo nana dhiwatu algaa hafa yoo nana ni algaafu mana naafu wala bakka wanni inni naatiin hojjennan jedhu uffata reenaa miiccalee jiru ani wadaamaan qabameeski abba mana ofii jalaa baantii reekka sanii beeku waan ta'eena daammaadhaan keessa seena waan ta'eena uffata yoo inni naamichi wanti kiyyaminaan akka inni naamichi ni jalaa hin massa jechuudha tajaa maali dasita bidisiisa miichanani jalaina waan akka inni naamichine bakka dhiisi haadhan arge jechuudha dhugaa mana haadha kooti gara biyya bahareenii na ergee jechuudha kaza gara biyya bahareeniiti odoon nufiniin dura ilaan jedheeni abbaa manaa kosiin jaaladha garuu rakkoo maatiin kiyya keessa jiraniin beektaa dura maatii kiyya jijjiirreera wante anaafati immoo jireenya jalqabnaan jedheen waan tokko rakkoon qabu naan jedhe maat akka dhaqsaan biraa kana
maatii kee maaf gargaarta maatii keetiin maaf akkana goota naan jedhu si jammal jechuudha. Amma ndoo maatiin kee yoo nu gargaaruu qaba biddeen naan beekan biddeen manatti hin tolchu biddeen mana haadha kootii tolfamee naa dhufaa eeledha immoo manatti hin qabnani. Kaza ishee bakka maatii kee gargaartaa naan jedhee maatii kee gargaaree raawwadhee maatii kee gargaaree raawwadhee deebisee simmoos gargaareedheeni ishinaan jedhee amma biyya Bahareenii dhufeennaan odoo uumaan hojjetin dura maatii kiyyaaf lafa kaartaa bilaanii qabuun lafa bituu jammare jechuudha. Haadha kiyyaan hoggaa rakkoo keessa turte san kiraayee manaadhaan haadha kootii lafa kaartaa qabu bitee fi maqaa isheetiin qorqorroo 55 ankiraayii intiniti ankiraayii ijaaree fi jechuudha. Ankiraayii akkaraayyaatte intini bakka kiraayii akkaraayyaatte asbeesaa mana keessa ittiin bitatti jechuudha. Mi'a mana keessaa kifilii addaan kutamee kophaatti ishiin immoo ani itti jiraattu qorqorroo 35 haadha kootii. Achitti darbanii lubbu achitti darbanii gara maatii keetti immoo deebita. Iddoo Bahareenii gaafa dhuftee biyya Bahareenii gaafa dhuftee akkamitti argite biyya Bahareenii abbaa manaa irraa addaan ba'uun akkamitti godhee kanas keessas xinnoo keessa gaggeessaa darbe. Hagamii goositti fudhate maatii gargaaruun immoo dura buusa biyya Bahareenii. Dhugaa dubbachuuf biyya Bahareenii wanti natti ulfaatee beektaa hawwii nama wajjiniin battee keessafuu abbaan manaa qabaattee abbaan manaa keetii wajjiniin raftee kophaadhuma rafuun dibbeeni bakka isaa dhugaa dubbachuuf dhugaa namasitti galgala gaagee qilqilmeedha waan ganaa dhufu natti fakkaata balbalan eeguu qaba mikinaatuun gizeen hojii hojjetu deemu waan Mudahlah saya wati alasan ego karya ala diratte chodo wala manna kajana no wali akka barban jala no wali alika ye barani do fejanan ka ko wati ya kan tarasa galgal ge janani sit shawri de mi to gadde ki kadura sinande alfa koni dabbarame bakka barti kanadis isuma nafsu daddabe mane ada koti moti sawani do gado baccho Mati kan mambara dawame shina biya Bahareenii anan fonetilu ay isbiya nambiya namati anan kani ambiya araba bela dawe jering malagi ko tinasa nati mi janne timbra galure akka mana jati wala ka kayere chuda babu matto ganasini timu wannan to aka asabani moti garu kan makesa tiyo ani duratti jamto da abba mana jaman gaba wabbe hawan na brin ballesu mati kiya are ko mana do bacce mana hin qabdu kiray mana kesa tirakati kafalachu hanin dendenye ishi da kan biya bai yumare si jamara abba mana ki asra hojjeti se dona hojjeti duratti afta me jana le jirachu sechun kanana haadha kooti qorqorroo 35 an keessa jiraattu ana karaayyaamu ijaaree fi amma immoo jireenya mataa kiyyaa. Okay. Wani niitiin giseenaa naasawaa na beekan na wanti dhugaa waaqayyo hunda. Sagalee kee xinnoo ishee kana dhageessiis ta'uu danda'a. Dhageessiis sagalee kana qassi dhiyaasee. Maskootii. Kushiinaan jedhama ishee saalama jirti. Halalli gisee haasoftu miiqayaasitti faatu. Jalaan qabeenyi qiyaasaa kee haasa'e seenaa kee haasa'e eessi.